Yuunivarsiitiin Rift Valley barattoota isaa kaampaasii 17 magaalaa Finfinnee fi Shaggaritti barsiisaa ture 9,291 ol guyyaa irraa kana galma barkumeetti eebbisee jira. Waggootaaf biyya irraa fagaatanii kan turan abbaan qabeenya yuunivarsiitichaa obbo Dinquu Dayyaasaa sirna eebbaa barattoota kana irratti argamanii jiru. Dabalatasaa Abboomaa Qaasoo. Yuunivarsiitiin Rift Valley barattoota 9,291 ol galma barkumeetti guyyaa har'aa eebbisiiseera. Yuunivarsiitiin Rift Valley barattoota kaampaasii 17 magaalaa Finfinnee fi Shaggaritti barsiisaa ture 9,291 ol guyyaa har'aa kana kan eebbisiise. Barattooti har'aa eebbifaman kunniin digirii jalqabaa, digirii lammaffaa fi ogummaa fi teeknikaa barachaa kan turan ta'uunis ibsameetti jira. Waggootaaf biyya irraa fagaatanii kan turan abbaan qabeenyaa yuunivarsiitichaa obbo Dinquu Dayyaas sirna eebbaa barattoota kana irratti argamaniiru. Maatii barattootaa fi barattootiin baga guyyaa kana dhaqqabdan jechuudhaan ergaa baga geessanis dabarsaniiru. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa bu'aa fi ce'ii tattaaffii hedduudhaan booda xumura barumsa keechanii gootanii eebba guyyaa har'aatii dhaqqabuu keechaniif baga gammaddan, baga waliin gammanneen isiniin jedha. Maatiiwwan eebbifamtootatis ijoollee kana maallaqaan, gorsaan, wanna isaan barbaachisan hundaa gootanii fi eebba guyyaa har'aa kana dhaqqabsiisuu keechaniif isinilleen baga gammaddan, baga waliin gammanneen isiniin jedha. Waggaa 24 duraa sabni koo haa baratu mul'ata jedhuun mana barnootaa oolmaa daa'immanii irraa eegalee egeree dhalootaa ibsuudhaaf bu'uura keenyas jiran. Mul'anni keenya tumsa hawaasa keenyaan firii godhatee sadarkaa kanarra gahuutti gammachuu guddatu natti dhaga'amas jiranitti jiru. Anis waggoota boodaam eebba keessan irratti qaamaan argamuu danda'u kootiif gammachuu guddatu natti dhaga'ama kan jiran obbo Dinquun barnoonni hidhannoo sammuutis jiranitti jiru. Namni sammuun hidhatee yeroo hundumaa injifataadhaas jiranitti jiru. Yuunivarsiitii Rift Valley irraatii muummee barnoota akkaawuntiingii fi faayinaansiitiin akkasumas kaampaasiiwwan 17 keessaa qabxii 4 fiduudhaan badhaafamaa geebaa bara kanaa kan ta'e barataa Fiqaaduu Lammeessaa ciminaa fi yeroo ofiitti fayyadamuu isaatiif milkaa'us ibseetti jira. Haalli barnootaa gaarii ture walumaa galatti garuu bu'aa bayii baay'ees qaba. Kana keessatti garuu cimina yeroo ofiitti fayyadamuu fi wantoota akkasii kana waan itti fayyadameef qabxii kana galmeessuu fi waancaa kana badhaafamuuf dhaqqabeera jechuudha. Yuunivarsiitii Rift Valley carraa barnoota isaaf laachuu isaatti gammadaa ta'uu fi kana boodas barnoota isaa akka itti fufuus dubbata. Ani kana booda kaayyoon koos barnoota kootiin itti fufee sadarkaa itti aanutti ce'uudha waan ta'eef kun immoo galma dhumaa miti waan ta'eef kanumaan carraa argame kanatti fayyadamuun barbaada. Fiqaaduun barattootiin barnoota keessa jiran barumsa isaanii ciminaan akka hordofanis dhaametti jira. Barattootaaf dhaamsi inni qabu waan qabatan hundarratti dipaartimentii kamuu haa ta'u wanta isaaniif kenname hundumaa ciminaan akka dubbisan yeroo isaanii sirnaan akka fayyadaman wanta hundayyuu karooraan godhanii akka isaan gaggeessan jechuun barbaada. Kan immoo gama barnootaatiin ala ta'anii namoota kamiifuu hojii isaaniitti cimanii hojjannaa wanti milkoomneef hin jiru jechuun barbaada jechuudha. Barataa Galataa Mitikkuudhaa kaampaasii Gadaarraatii muummee barnoota kompiitar saayinsiitiin qabxii 3.95 fiduudhaan eebbifame. Galataan adeemsi waggaa 5 cimaa ta'uu fi kaayyoo qabaannaan irra aanuun akka danda'amus ibseeti jira. Adeemsi waggaa 5 adeemsa salphaa miti. Bu'aa baay'ee qaba. Keessumatti immoo of dandeessee yoo barattu barnoota ofiin of barsiistu kaayyoodha waan kaayyoo qabduuf kaayyoo adda addaa keessa dabartee baratta. Kanaaf barnoonni gaarii ture garuu bu'aa baay'insaa baay'ee ulfaata. Eebbifamaa keessaa waliif TVdhaaf yaada isaa kan laate badhaafamaan gama biraam turtiin Rift Valley gaarii ta'uu fi kaampaasii keessatti barattoota ilaalcha garaagaraa qaban hedduun wal barus ibsaam. ከተለያየ ብሔር ከተለያየ ቋንቋ ከተለያየ ሐሳብ አመለካከት የመጡ ብዙ ሰዎች አሉና ከነዛ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ተዋህደ ተስማምተ መቀጠልን ራሱ ትልቅ አቺቭመንት ነው ሌላውን ነገር ተው ማለት ነው እና በትክክል ደስ የሚል በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፈው። Yuunivarsiitichi barattoota har'a galma barkumeetti eebbisee 9,200 ol keessaatiin barattoota 900 bilisaan barsiisaa turuus ibseeti jira. Hoogganaa biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatuu dabalatee keessumootiin waamichi taasifameef hooggantootni yuunivarsiitichaa fi maatiin eebbifamtoota saganticha irrattis argamanii jiru. Yuunivarsiitii Rift Valley gammaatti barattoota 42,000 ol eebbisiisuus ibseeti jira.